Wondershare Filmooran appilikeeshinii baay'ee bareeda viidiyoo ediit gochuudhaan tajaajiludha. Viidiyoo baay'ee kwaalitii qabu, fiilmiiwwan, diraamaawwan garaagaraa hojjechuudhaaf appilikeeshinii kanatti yoo fayyadamne baay'ee bu'a qabeessa taana. Appilikeeshinii kana barachuun haala salphaa ta'een barachuu dandeenya. Baay'ee salphaadha. Appilikeeshinii baay'ee ulfaatudha. Akkasumas meeggabaayitii yookiin GB xiqqoo waan ta'eef kompiitara kamiyyuu baachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu appilikeeshinii kanatti fayyadamnu warri viidiyoo, diraamaa, muuziqaa, faarfannaa waan garaagaraa ediit gochuu barbaanne appilikeeshinii Filmooraa 9 yookiin Filmooraa 9 jedhamu kana fayyadamnu isiniin jedha. Amma tokko tokkoon waliin ilaalla jechuudha. Filmooraan Wondershare Filmooraan appilikeeshinii baay'ee bareeda viidiyoo ediit gochuudhaan tajaajilanidha. Appilikeeshinoota hedduu viidiyoowwan ediit gochuudhaan tajaajilan keessaa Wondershare Filmooraa 9 appilikeeshinii baay'ee bareeda hundi keessanuu itti fayyadamaan isiniin jedha. Appilikeeshiniin kun jalqabatti kompiitara koorra jira. Asii kun fakkeenyaaf Wondershare Filmooraa 9 jedha. Appilikeeshinii kana banuu nan danda'a jechuudha. Asiin banee ani amma banee waan jiruuf bakkuma baname kanaan isinitti argisiisa. Appilikeeshinii kana gaafa bantan bifa kanaan of fida jechuudha. Haala kanaan of fida jechuudha. As miidiyaa jedha. Viidiyoo, taayitilii, tiraansaakshinii, effektii, elementii, spiliit, iskiriinii wantoota gosa garaagaraa qaba jechuudha. Wantoonni kunneen hundinuyyuu elementoota jechuudha. Elementoota viidiyoo ediitu yeroo goonu itti fayyadamnu jechuudha. Akkasuma miidiyaa jala wantoota gosa garaagaraatu jira. Piroojeektii miidiyaa, foolderii, sheer miidiyaa. Miidiyaan kun fooldera tokko faayila keenyarra gara appilikeeshinii kanaatti insert gochuudha fi audio jechuun immoo audio tokkoo fi viidiyoo tokko walitti edit gochuudha jechuudha. Yookiin walirratti hidhuu viidiyoodha fi audio jechuudha. Inni kun immoo taayitiliidha. Taayitiliiwwan garaagaraatti kennuu dandeenya. Taayitiliiwwan gosa garaagaraatu jira. Asii taayitiliiwwan bifa barbaadneen viidiyoo keenya irratti barreessuu dandeenya. Inni kan biraa tiraansaakshinidha. Tiraansaakshinii kunis viidiyoon tokko dhumee gara viidiyoo gara biraatti yookiin ce'umsa jechuudha. Ce'umsa viidiyoowwan gara keenyatti gochuu dandeenya. Tiraansaakshinii kun gosa garaagaraatu jira asirra. Inni kunniin hundi gosoota tiraansaakshiniti jechuudha. As immoo elementii. Elementiin immoo effektiidha. Elementii osoo hin taane effektiin halluu yookiin kalarii viidiyoo keenya bareechuudha. Yoo barbaanne gurraachessuu, yoo barbaanne addeessuu, yoo barbaanne diimessuu, yoo barbaanne wantoota gosa garaagaraatti gochuu dandeenya jechuudha. Asirra jira jechuudha. Effektiiwwan barbaanne hundinuu. Inni itti aanu elementiidha. Elementiin immoo imoojiiwwan garaagaraa viidiyoo keenya keessatti dabaluudhaaf jechuudha. Imoojiiwwan kunniin asirra jiru waan ta'eef asumarraa filannee itti gashuu qofa. Appilikeeshinii kun appilikeeshinii baay'ee bareeda jechuudha. Kompiitara kamirratti itti fayyadamuu dandeenya. Inni kun immoo split screen yookiin viidiyoo gosa garaagaraa iskiriinii tokko irratti banuudhaaf jechuudha. Fakkeenyaaf inni kun viidiyoo lama wal bukkeetti banee al tokkoon muuziqaa tokko hojjeta jechuudha. Akkasitti ediit gochuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf fiilmii garaagaraa keessatti utuma muuziqaan karaa cinaa tokko, muuziqaan tokko karaa cinaa tokko, muuziqaan tokko, viidiyoon tokko kan mul'atu sun asirratti hojjechuu dandeenya jechuudha. Inni kun overallii appilikeeshinii kanaati jechuudha. Amma fakkeenyaaf appilikeeshinii kana jalqaba gaafa bannu akkanatti nu dhufa jechuudha. Miidiyaa kan jedhu kana nu dhufa. Haala kanaan nu dhufa. Ani viidiyoo kana ofii koodhaaf waan hanga isheedhaaf kana asii dileet godha jechuudha. Akka bifa haaraadhaan galuudhaaf dileet godheen isinitti agarsiisa kanaati. Gaafa jalqaba bannu Wondershare Filmooraa 9 isa kana nu fida. Iddoo kanatti waa sadii jira jechuudha. Waa sadii beekuu qabna jechuudha. Waa sadan kun dispilay yookiin iskiriiniiwwan wantoota sadii irratti hojjennudha. Inni tokko iskiriinii, inni tokko isa kana jechuudha. Iskiriinii isa kana jechuudha. Osoo asii kaasee akkanatti naanna'ee isa kana gidduudha. Inni kan biraa immoo isa kanaa gadi. Isa kanaa gadiidha. Inni kan biraa isa kana gurraachee kan jirudha. Iddoo sadii yookiin ispeesii sadii qaba jechuudha. Ispeesiin inni jalqabaaf viidiyoo keenya fakkeenyaaf inni kun viidiyoo keenya kompiitara keenyarraa yookiin faayila yookiin bilbila keenyarraa gara appilikeeshinii kanaatti fiduudhaan nu tajaajila jechuudha. Fakkeenyaaf asii import kan jedhu jira. Import miidiyaa kan jedhu faayila tokko galchuu nan danda'a jechuudha. Inni kun immoo iddoon itti muuziqaa ediit godhuudha jechuudha. Muuziqaa tokko ediit gochuudhaaf iddoo kanatti jechuudha. Fakkeenyaaf ishee tanaan kan ediit goonu inkutti yoo barbaadu waan garaagaraa hojjette jechuudha. Ishee tana irraa argannee bakka ediit gochuu barbaanne ediit goonaa jechuudha. Inni kun iddoo itti viidiyoo ediit goonu jedhama jechuudha. Iddoo itti viidiyoo ediit goonuudha. Inni kan biraa immoo isa kana jechuudha. Dispilay isa gurraachee jiru kana. Dispilay inni gurraachee jiru kun immoo tajaajilli isaa muuziqaa isaa asitti ediit goona yookiin viidiyoo isaa asitti ediit goone san asitti cheek goona jechuudha. Asitti ilaallaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf isa tokko
insert godheen isinitti agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf ani muuziqaa tokko yookiin faala tokko asii filadheen viidiyoo tokko filadhee isinitti agarsiisa jechuudha. Viidiyoo kana kennu asii select godheera open jedhaan open gaafan jedha automatically asitti naa fida jechuudha. Automatically asitti naa fide iddoon kun iddoo itti faala gosa garaagaraa itti fidannudha jechuudha. Fakkeenyaaf ammas kan biraa asii itti dabaluu nan danda'a akkasitti edit jedhe asii dhufee kana itti dabala kinooti lammaffaa irratti na dhufeera. Ani garuu tokkicha kana qofaa waan barbaadeef isa lammaffaa kana delete godha jechuudha. Hin barbaanne ammaa fi delete godheera isuma kana. Isa kana immoo gara iddootti edit godhanii kanatti akkamitti gadi fidna isa iddoo kanatti jechuudha. Edit kan kun akkamittan iddoo kanatti gadi fida kan jedhu asii ishee mallattoo ida'uu tana xumna jechuudha. Mallattoo ida'uu tana akkuma xumne as automatically nuuf fida jechuudha. Fakkeenyaaf nan tuqee isinitti agarsiisa. Eegan tuqee automatically asitti naaf fidee jira jechuudha. Asitti display godhee jira argitanii. Iddoo kanatti edit goota, iddoo kanatti immoo display kan ta'e ilaalta. Asii immoo faayila itti dabaluu barbaadde urufaa fidda jechuudha. Yookiin faayila kee fooldera keerraa yookiin deeskitooppii keerraa yookiin moobaayila keerraa iddoo qabdu fiddee dhufta jechuudha. Amma fakkeenyaaf asitti edit gochuu nan danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf inni kun muuziqaa yookiin fiilmii warra Hindiiti. Fiilmii warra Hindii baay'ee jaalatamoodha. Fiilmii warra Hindii kana laal asitti jechuudha. Bakka keessaa kutuu barbaanne wantoota garaagaraa jechuudha asirratti hojjechuu dandeenya. Har'a overall kana yoo ilaalle kutaa itti aanu keessatti tokkoon isaa diteeliidhaan akkamitti edit goona, akkamitti muuziqaaf audio itti gashina, akkamitti transaction hojjenna, akkamitti effect hojjenna, akkamitti title itti gashina, akkamitti immoo audio bakkeedha yookiin urfaafuun itti dabala yookiin audioodhaaf viidiyoo ta'u gargar yoo waraabne akkamitti walitti mix goona kan jedhu hunda isaa ilaalla waan ta'eef Oromoo Computer School hordofaa subscribe godhaa galatoomaa.